Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanne oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Nafxanyoonni siidaan artisti Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Awwaaroo duratti hojjetame jigee masaraa mootummaa Amboo keessatti akka gatamu jechuudhaan mormii dhageessaa jiraachuun dhagahameeti jira. Gabaasa dabalata kanaatiif hordofaa seenaa waan qindeeffate qaba. Nafxanyoonni siidaan artisti Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Awwaaroo duratti hojjetame jigee masaraa mootummaa Amboo keessatti akka gatamu jechuun mormii guddaa dhiyeessanii jiran. Yuunivarsiitiin Amboo kan federaalaa waan ta'eef Oromiyaan aangoo irratti hin qabu jedhan fardi siidaa Hacaaluuf hojjetame kan Minilik ol jechuudhaan nafxanyaa wacaa jiraachuudhaas jiraattonni naannoo sanii dubbatanii jiran. Poolisiin federaalaa siidaa akka kaasu godhanis kaasuuf mormii uumuu danda'a jechuun sodaa qaban mul'ata. Sababni isaan dhiyeessaa jiran garee nafxanyootaa itti aanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Mukriyaa Hayilamaariyaam Taayyee Daanda'aa fi Abiyyi Ahmad dabalatee siidichi jiguu qaba warra jedhanidha. Gareen nafxanyootaa miidiyaaleen isaanii dabalatee siidaaleen kun akka jiguuf mormii guddaa dhageessisaati jiru. Garuu duraan kan Dr. Taaddasaa Qana'aa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo ajaje Shimallis Abdiisaa ture. Erga mormiin nafxanyootaa dhagahamee booda Shimallis eebbisuu didee sodaatee baqate. Dabalataan obbo Shimallis Abdiisaa seeneetii Yuunivarsiitii Amboo akka hin mirkaneessine ajaje. Siidaa ijaarame kanaas Dr. Taaddasaa irratti gatanii akka inni itti aangoo irraa kaafamuuf nafxanyoonni halkanii guyyaa hojjechaa jiraachuu jiraattonni naannawaa dubbatanii jiran. Duula nafxanyaaf bilisiginnaan du'a Hacaaluu qoosuuf yaalan kun mootummaa nafxanyaa kana gatii kafalchiisuun hin oolu jechuun jiraattonni naannawaa dubbatanis duraanuu of ajjeesanii siidaa ofii dhaabuun dogoggora akka ta'es uummanni naannawaa dubbataa jira. Ta'uu siidaa kanaa fi maqaa Hacaaluu Yuunivarsiitii Amboo Awwaaruu moggaafame haquu fi tuquun gonkumaa jiraattonni Amboo fi uummanni Oromoo osoo lubbuun jiruu hin yaalamu waan ta'eef uummanni keenya halkaniif guyyaa kallattii hundaan nu hordofaa jechuudhaan uummanni Amboo dhaamsa uummata Oromoo maraaf dabarsanii jiran. Manni marii Ameerikaa dhimma Itoophiyaa irratti hidhuma ji'a kanaatti marii akka gaggeessu beekameeti jira. Dhimma kanarratti hordofaa seenaa waan qindeeffate qaba. Kattaanti Simbraangeya. Manni marii Ameerikaa dhimma Itoophiyaa irratti dhuma ji'a kanaatti marii akka gaggeessu ibsee jira. Dhimma kanarratti ogeessa seeraa xiinxalaa siyaasaa Dr. Heenok Gabbisaa dubbiseetiin jira. Hello, akkam jirtu Dr. Heenok OIB miidiyaa irraa isinii bilbilaa jira. Ganama kana dhuma ji'a kana manni marii Ameerikaa dhimma Itoophiyaa ilaalchisee marii bal'aa dhuma ji'a kanarratti akka qabu ibsee jira. Mee isin Dr. Heenok akka nama dhimma kana itti dhiheenyaan hordofaa jirutti barbaachisummaan marii kanaa maal jettanii yaaddan? Ibrahim barbaachisummaan marii kanaa yookaan immoo hiiringii kanaa akkuma beekamu biyyoota sab-saharaan Afrikaa keessatti mirgi namoomaa guyyaadhaa guyyaatti cabaa guyyaadhaa guyyaatti sarbamaa jira. Ajjechaa fi hidhaan biyya Itoophiyaa keessas akkasumas immoo biyyoota ollaa keessatti heddummachaa jira. Hoggantoonni biyyoota Afrikaa yookaan immoo sab-saharaan Afrikaa bulchan kun hedduun isaanii maqaa fooyya'insa siyaasaatiin aangootti kan dhufan akka ta'e beekamaadha. Haa ta'uutii garuu hiriyummaa mootummaa Ameerikaa waliin qaban yeroo ammaatti gadi aanaa akka ta'e asirraa baruu dandeenya. Inni lammaffaan immoo keessumatti hiiringiin kun Itoophiyaa qofa irratti kan xiyyeeffatu miti. Sab-saharaan Afrikaa jedha. Sab-saharaan Afrikaa haa jedhu iyyuu malee ilaalchi isaanii addatti kan jiru biyya Itoophiyaa irratti. Biyya Itoophiyaa keessatti immoo waan ta'aa jiru hundi keenya quba ni qabna. Ajjechaa fi hidhaaf dararaan lammiilee biyya sanaarra guyyaadhaa guyyaatti gahaa jiru ifa ta'ee waan beekamudha. Sababa kanaaf addunyaatti gurra addunyaa buusuudhaaf waan uummanni keessa jiru waan biyyi sun keessa jirtu gurra addunyaa buusuudhaaf barbaachisaa akka ta'e hubadhachuudha. Dhimma kanarratti yeroodha gara yerootti deddeebinee kan isin hordofnu ta'a ibsa naa kennitaniif irratti baay'ee galatoomaan isiniin jira. Godina Harargee ba'aa aanaa Jaarsoo Araddaa Ejersa Gooroo keessatti uummanni naannoo sanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu namni nuti achirraa bilbilaan dubbisne waa ibitti himan. Akka namni kun nutti himetti keessattuu abbaa qabeenyaa kan magaalaa Allee keessa jiraachaa ture kan ammaaf magaalaa Harar keessa jiraatu Balaayinee jedhamuun kan beekamu waraana qindeessee waraana maallaqaa fi nyaataa dhugaatiidhaan illee gargaaruudhaan Oromoota aanaa Jaarsoo akkasumas Araddaalee isii keessa jiran hundarratti rakkoo hamaa akka oofaa jiru dubbatan. Gabaasa dabalata kana akka taantu Simbraangeenya.
godina harargee aanaa jaarsoo araddaa ejersa gooroo keessatti rakkoon ulfaataan uummata irratti akka deemaa jiru namni nuti achirraa bilbilaan dubbisne waa ibiitti himan akka namni kun nutti himetti keessattuu abbaa qabeenyaa kan magaalaa Aallee keessa jiraachaa ture kan ammaaf magaalaa Harar jiraatu Balaayinee jedhamuun kan beekamu uummata nagaa waraanatti fiduudhaan waraana nyaataa fi dhugaatiidhaan gargaaruudhaan Oromoota magaalaa Aallee akka dararaa jiru dubbatan akkasuma qeerroo fi qarreen Oromoo kanaan dura badii takkaan malee sobaan gaafa artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame mormii naannoo sanitti dhalatee wal qabate qabeenya namaa balleessitan jechuudhaan ji'a lamaa oliif murtee takkaan malee mana hidhaa aanaa jaarsoo keessatti dararamaa turan guyyaa kaleessaa mana hidhaa Hararitti dabarfamuu isaanii akka waayibitti gabaasuun keenya ni yaadatama sanumaan wal qabatee dhimma ijoollee tanaatii fi rakkoolee aanaa jaarsootii fi araddaalee aanaa jaarsoo garagaraa keessatti mootummaan uummata irratti raawwachaa jiru bilbilaan nama achi jiru dubbisneeti jirra. Kan isin bilbilaa jiru godina Harargee bahaa aanaa jaarsoo magaalaa Ejersa Gooroo irraayi. Akkuma beekamu qeeroon aanaa jaarsoo magaalaa Aalleetirraa gaafa guyyaa Hacaaluu Hundeessaa du'arraa eegalee namoonni 78 osoo mana murtiitti hin dhiyaatin hidhaa aanaa jaarsoo keessa turuun ni yaadatama. Guyyaa irraa kana namoota 49 waajjirri abbaa alangaa aanaa jaarsoo gara godina Harargee bahaatitti qabeenya Aalleetti qabeenya namaa balleessitan qabeenya kun gara birrii miliyoona 3 tahaa kafaltan malee kan jedhuun abbaan qabeenyaa Balaayinee kan jedhamu waraana mootummaa makiinaa 3 geessee ajajuun diboota 3tti qalee ijoollee gaara jirtu baqattee gaara seente as deebisaa jechuudhaan ijoollee kana bulchoota aanaa jaarsootii waliin uummata harkatti deebisanii mana hidhaa keessatti dararaa turan. Halkanii guyyaa tumichaaf reebichi akkasumarra gaggeeffamaa osoo jiru guyyaa har'aa kana gara mana murtii godina Harargee bahaatitti ragaa sobaa irratti qindeessuudhaan nama dhalattoota fira qabeenya elaa gubate kanneen magaalaa Harar jiran keessaa ijoollee kana jettu harkeen beeyne irratti qindeessuudhaan namoota 49 gara magaalaa Hararitti as dabarsanii jiran. Rakkoon hammaachaa jira. Manni murtii haqaa rabbi bira jira malee mana murtii cubbuu uummata kanarraa akkuma hooggantoota hayyoota qaroo ijoo teenyaa ta'an ragaa cubbuutiin irratti dararaa jiran irratti rakkoo hamaatu deemaa jira. Godina Harargee bahaa keessattuu saamichaaf reebichi akka aanaa jaarsootti zoonii Ahmad Imaamitti gaafa Jawaar mana hidhaa keessatti dhukkubsatee hiriira Oromiyaa keessa dhohe fincilli diddaa gabrummaa dhohe san nama 3 wareegamuudhaan akkasumatti qeeroon nama 300 ol qeeroof qarreen achitti hidhamanii dararamaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun araddoota aanaa jaarsoo jiran keessatti itti gaafatamaan nageenya duraanii Abdii Filee kan jedhamu eega gara aanaa Gursumitti jijjiirames ammallee Abdii Abrahaam nama jedhamu bakka buusuudhaan milishaadhaaf maallaqa jireenya isaanii kennitan malee qarshii 10,000 kennitan malee kan jedhuun uummanni keenya akka malee dararamaa jira. Dabalataan bulchaa godina Harargee baatu jijjiiramee gaggeessummaa goonaa fi ni gaggeessinaa waan jedhu sababa godhachuudhaan saamicha hamaa uummatarraan gahaa jiran. Qarshii 5,500 qarshii 10,000 kennitan malee kan jedhuun uummata haala malee dararaa jiran. Akkasuma araddaa odaa muudaatii fi araddaa burqaa mixee keessatti qeeroo akka malee rasaasaan reebuudhaan eega gaarabbaan deebi'anii jiran. Kanaaf sagalee akka nuuf taatan kabajaan isin gaafata. Toora daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun hanga ammaa qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamu ta'a hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.